BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC afaan Oromoo kibxata galgalaa eegalee bulchitoonni Itoophiyaa fi Sudaan dhimma muddama daangaa irratti qaamaa wal arganii mari'atan. This has been a major breakthrough. Kun boqonnaa haaraadha. Daangaa biyyoota lamaan irratti lolatu adeemaa ture. Amma miirri sun guutummaatti geeddaramuu argine. Jiraattonni ajjeechaa qeellamirraa lubbuun hafanii fi taajjaban maal himu? Baay'ee nama sukkanneessa. Kanatu raawwatee jedhanii dubbachuufuu namatti ulfaata. Reeffa manaa fi alatti kukkufee lakkaa'aa waan jirru. Harmee lafa bishaaniin marfame irra qofaa isaanii jiraatan namni siyaasaa Olbaana Leellisaa waggoota 20 booda digirii xumuruu himanis bisneerra waan dhedheeroo lamaan wal arganii haasa'anii fi kaanis qabna ammayyuu taanadha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimma muddama daangaa irratti mudatee bulchaa Sudaan waliin mari'atan. Aangoonni lamaan walgahii Gaad Keeniyaa adeemaa jiru irratti wal arganii muddama torban darbee daangaa irratti dhalateen rakkoonni hammaata jedhamee sodaatamee ture. Biyyoonni lamaan lafa qotsaa Alfashagaa jedhamuu fi hidha Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu wal qabate wal dhibdee qabu. Hirphaa gammachuu dabalee nutti hima. Ministeerri muummee Abiy toora Tiwiitaraa gubbaatti akka ibsanitti biyyoonni lamaan karaa nagaan dhimmoonni irratti waliin hojjetan hedduun jiraachuu walii galleera jedhan. Itti dabaluun dhimmoota biyyoota lamaan adda baasanirra kan walitti nu hidhan hedduutu jira kan jedhan Ministeerri muummee Abiy wal dhibdee jiru karaa nagaan furuudhaaf waadaa seenuu himan. Marii dhimma daangaa biyyoota lamaan irratti ibsa dabalataa kan kennan deetaan ministeera dhimma alaa Keeniyaa Ambaasaadder Machaariyaa Kamaaw biyyoonni lamaan karaa nagaan waldhabbii isaanii furuuf walii galuun milkaa'ina guddaadha jedhanii ibsan. This has been a major breakthrough because kun boqonnaa haaraadha. Sababni isaa amma yoonaatti yeroo murtaa'eef dubbachuu dhabuu isaanii qofa miti. Daangaa biyyoota lamaan irratti lolatu adeemaa ture. Amma miirri sun guutummaatti geeddaramuu argine. Marii karaa nagaatiin fala barbaaduuf fedha agarsiisuu isaanii argine. Kun waan bareeda. Wanti mariin akka taa'amu feeneefis kanumadha. this is just spectacular. This is exactly why we wanted this meeting to take place today. Biyyoonni daangaa irratti wal dhaban lamaan Sudaanii fi Itoophiyaan hidha guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaartuun wal qabatee hariiroon biyyoota lamaanii duraanuu qorree ture. Torban tokkoon dura waraanni Itoophiyaa loltoota na jalaa ajjeesanii jechuun kan himatte Sudaan daangaa ce'uudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaan lafa Itoophiyaa aleeluun himamaa ture. Lafti qonnaa biyyoo gabbataa qabuu fi qonnaan bultoota Itoophiyaa harka ture Alfashagaa jedhamu humnoonni Sudaan waggaa tokkoon dura erga to'ataniin asitti muddamni biyyoota lamaan gidduutti jabaateera. Hooggantoonni biyyoota miseensota Igaad yaa'ii marroo 39ffaaf taa'amu kanarratti dhimmoota waloo irratti akka mari'atan eerameera. Jiraattonni ajjeechaa qeellamirraa hafan ammallee reeffa awwaalaa jira jechuun BBCtti himan. Haleellaa wiixata ganama godina qeellam wallaggaa aanaa hawaa galaanitti raawwateen namoonni 150 ol ta'an du'uu kanneen lubbuun hafan himaniiru. Hanga yoonaa garuu hanga nama du'ees ta'e miidhame mootummaan hin ibsine. Ajjeechaa kanaaf kanneen lubbuun hafan aangawoonni fi koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hidhattoota himatanii. Hidhattooti waboo kan mootummaan shanee waamu garuu waakkataniiru. Deebisanii humnoota mootummaa himatan garuu ragaa dhiyeessan hin qabanii. Jiraataan jalqaba dubbisne yeroo haleellaan kun raawwate humnoonni nageenyaa uummata baraaruu hin dandeenye jedhan. Jiraataan lammataa aanaa ajjeechaan raawwate mandar 10 jedhamu akka jiraatan himan. Bakki ajjeechaan raawwate mandar 20 ganda lamlam jedhamaa jechuunis himan. Yeroo adda addaatti bakkee sanatti dhukaasi akka ture himuun erga ajjeechaan raawwate waan argan akkanaan himu. በጣም ያስፈቅዳል። በቃ እንዲህ ነው ብዬ ለመናገር በጣም ይከብዳል። እንጃ በጣም በአይን ቢያዩት በጣም እንጃ ይከብዳል በጣም Baay'ee nama sukkanneessa. Kanatu raawwatee jedhanii dubbachuufuu namatti ulfaata. Namni 150 haga 160 ajjeefamuu hin oolle. Dargaggoonni butamanii achi buuteen isaanii dhabames jiru. Fagoo geessanii isaan ajjeesan kan jedhanis
jiru. Kanneen ajjeefaman jaarsolii, daa'immaniif dubartoota, mana keessas alarras haala sukkanneessaan kan ajjeefaman jiru. Haleellaa kana warra Oneeg Shaneetu raawwate, kan biraa eenyutu raawwata? Yeroo adda addaatti nu doorsisaa turani. Warra du'an keessaa kan hin dhaqee arge daa'imti reefu ji'a 3 taates keessa jirti. Milishoonni turan garuu hidhattootni lakkoofsi isaanii hedduu ta'ee ofirraa qolachuu hin danda'ani. Erga haleellaan dhaabatee humni addaa Oromiyaa machaaraa buufatanii turan bakka ajjeechaan raawwatetti dhufan. Yeroo dhufan sa'aatii 6 fa'i ta'a. Gara sa'aatii 8tti yeroo nuti reeffa namaa laga keessaa baafnu raayyaan ittisaa gale. Lafa fagoodhaa dhufan natti fakkaataa dafqanii turani. Jiraataan sadaffaa dubbisne haleellaan barii sa'aatii 11 fi walakkaa itti eegaluu himu. ወትሮን ገና አልዘለቅነውም። ገና በየቦታው እየተበቀለ ነው። በየበረሃውም ምክንያቱም እዛው በየቤቱ እየተበቀለ ነው። ቤቱ ደግሞ ቢያንስ 50-70 reeffa manaa fi alatti kukkufee lakkaa'aa waan jirruuf hamma nama du'ee lakkoofne hin xumurre. Manni 50 haga 70 ta'u gubateera. Namoonni miidhaman 45 ta'an mana yaalaa geeffamaniiru. Mana yaalaa kan seenan keessaa kan du'anis jiru. Hidhattooti dhufan humna keenyaa ol turan hin dandeenyeen. Kanneen du'an keessaa daa'ima ji'a 3 waggaa 3 jaarsii fi ulfis keessa jiru. Bulchiinsi kan dhaqqabe erga namni hedduu dhumee boodadha. Waaree booda raayyaan hedduu seene garuu hidhattoota hin arganneen. Waan raawwate ibsuun namatti ulfaata. Rasaasaanis boombiinis kan du'an jiru. Namoota gammoojjii geessanii ajjeesaniiru. Reeffi masjida keessatti walitti qabamee jira. Alatti kan walitti qabames jira. Waa'ee haleellaa kanaa odeeffannoo dabalataa aangawoota biraa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma mooduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa. Itoophiyaan gatii boba'aa irratti jijjiirama taasifte. Jijjiirama taasifame kanaan gatiin dabaluu ministeerri daldalaa Itoophiyaa ibseera. Tibbana Finfinnee fi kaanitti hanqinni boba'aa mudatee ture. Waldaan kubbaa miilaa Seeraaliyoon taphoota 2 gulaallii liigii biyyattiif taasifamee fi galchiin 187 itti galee qorachuu eegale. Pirezidantiin federeeshinichaa Toomaas Daadii wanta saalfachiisaa kana hin obsinu jechuun BBC'tti himaniiru. Addee Kushee Gondor jedhamu maanguddoo ganna 93ti. Ollaa fi firarraa fagaatanii waggoota 28tiif odolarra jiraatanii. Odolli lafa bishaaniin marfamedha. Iddoon jireenya isaanii haara dambalirra odolirra jiraatanis Galiilaa jedhama. Bara mootii Haayile Sillaasee lafti magaalaa kennamu eegallaan namoonni odola kana dhiisanii gara magaalaa baatutti godaananii. Isaan garuu maatii isaanii waliin achumatti hafan. Amma garuu qofaa isaanii jiru. Turistoonnis achi dhaqanii isaan daawwatu. Dhiyoo gaazexeessitoonni BBC bakka jiran imalanii isaan dubbisaniiru. Maatii olaanaan maaliif as turuu feetan jedhee isaan gaafateera. Waaqa galanni haa ga'u. Biitti biyya raammataati. Biitti biyya nagaati. Ka dhufuun duuna jaalata. Ka dhufuun duuna kenna. Akkamitti dabarsitu guyyaa amma ganama kaatanii maal hojjechaa ooltu hoggaa humna qabdan sana asitti hoggaa kophaa jirtan? Yoo sana hodhaa hodhina. Hodhaa jira. Jirbii kana foona. Yoo sana akkammaa kana of cooniin jiruu manatti daakanii akkasitti bulla. Isoo daattanii ree akkamitti kophaas jiraattan amata kana hunda? Baay'eetti turee lafti mukni kunis nama natti fakkaata. Das natti jedha. Akkuma keessan kana namni waan jiru natti fakkaata. Das natti jedha. Halkanoo rafuu mana kiyyatti waan namni jiru natti fakkaata. Hinaaruu hin gammada bicha. Warri kaan hoggaa namni baay'een as jiru san dhiisanii deemanii miti bakka kana? Siin kophaa keessan maaliif asitti haftarree hoggas? Hoggas mana hambise. Fiqaada taaboota kanaan fiqaada waaqaati. Beetaksana kana jaaladha. Biyya kana jaaladha. Beetaksana kana bari'ee jennaan dhaqu maleen oolu. Yoon kan gamallee odoo ba'u afoona dhufa. Isuman na kaa'e. Fiqaada waaqaati. Waan Rabbi godhe maleen ta'u. Lafa kanarra bineensi
fa'aan jira wanni sodaattan. Wanti tokko hin jiru. Dootuu lafatti loo malee wanti tokko hin jiru. Hattuun hin jiru. Badaan hin jiru. Amma odoo katamaatti sin galchanii uummata keessa nama baay'ee keessa jiraachuu itti bartanii. Amma ni maal galaa miti dhimee kiyya kamiif ganaa achi gala. Maal nyaattan maaliin jiraattan asitti qotiisni jira moo maal nyaattan? Isaanumatu na xoora isaanumatu naa kenna rabbi isaanii haa kennu. Obbo Sheetuu Barreessaan ilma isaaniiti. Achiitii akka ba'an kadhatanis harmeen isaanii diduu himu. Kanaanis yaadda'aniiru. Amma bataam waa'ee isaanii na yaachisa. Tokkoof umriin isaa illee deemee jira. Amma umriin isaa akkuma deemu humnis dadhabaa deemaa jira. Amma fakkeenyaaf gurra isaa illee akka duraanii dhaga'u iji isaa illee hubatu. Sansaa irraan kan ka'e amma waa'ee kan kee immoo asin taa'ee koo na bira taa'e as magaalaa deebii taa'e yoo jedhuun amboota kana yeroo duraanuu gizee humna qabu sanuu dhiisee hin deemne. An huddee kana dhiisee hin deemu yoo dandeetti kootuuti asumatti na laalii na gargaarii waan haga dandeetti na gargaarii malee an huddee kana dhiisee hin deemu. An ammoo haga dandeetti guyyaa guyyaan dhaqee ilaala. Yoo rakkadheetti immoo guyyaa tokkoon oolaa guyyaa lama rakkadhee asitti ooluu hin danda'a saniin booda garuu baay'ee dhaqee. Malee obbo Sheetuun fuula duratti odoloo kanarratti jiraachuun seenaa harmee isaaniitti fufsiisuuf yaada akka qaban BBC'tti himaniiru. Nagahoo Jimaa fi Yaneenesh Araarsoo dhiiraa fi dubaraan dheerinaan Itoophiyaatti riikardii ammatti harkaa qabu. Nagahoon meetira 2 fi seentimeetira 25 dheerata. Yaneenesh immoo meetira 1 fi seentimeetira 95 dheeratti. Tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti viidiyoon lamaan isaanii qoodamaa ture. Viidiyoo kanarratti dhedheeroon lamaan wal arganii achumaan wal kaadhimmachuu isaaniitu himamaa ture. Hangam dhugaadha gaafanneerra. Maqidemee sochii wal argine akkana caalullee tilmaameen ture garuu amma yaadee olitti immoo dheeraa ta'e natti argame gaafan ijaanis argu. Inni argamsiise hojii sanaa wal argine sanaan booda bakka walirraa adda baane jechuudha. Yeroo wal argitan sana hanaasoftanii gaaffii jaalalaa si dhiyeesseera inni yeroo sana. Wanti haaraan hin jiru bakka isaa booda homaa waan walii wajjin haasofne hin qabnu. Isa wajjin hojiiwwan tokko hojiiwwan beeksisaafas ta'uu danda'a wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabda jechuudha. Inni akka hojii sababa ta'eef hojjechuudhaaf eeyyamamadha. Indoomii hojjaa koo kanatti kan baay'ee namoonni bilbilanii naasofsiisan irraatii kan ka'e bakka baay'ee ittiin boonu na taasiseera. Nagahoon magaala Maqiitti Yaneenesh wajjin wal arguu hordofee akka waliin kaadhimmanne ibsuun haala turtii isaanii akkanatti himeera. Wal argineetuma walumaan waan tokko mari'anneetuma deemtu. Waa'ee jaalalaa waan naasoftan jiraa? Waa'ee jaalalaa ishii wajjin haasa'uudha miti. Kaayoon kiyya ijoon faniidhuma uumuuf malee waa'ee jaalalaa keessa wanti nu galchu hin jiru. Galuun illee immoo Saariin ta'u galuunis hin danda'amu. Anaan qaba jechuudhaan jaalallee qaba bara. Amma waa'ee dheerina ishii dubartii dheertuu akkanaa inni argitu maaltu sitti dhagahamee waan miira kee jechuuni? Dubartiin agartee rattuu hin jirti dheellee yaadeen beektu. Carraa kanatti fayyadamtee gadi bu'uun ishii baay'ee namatti tola jechuudha. Qondaalli olaanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Olbaanaa Leellisaa dhiyoo waggaa 20 booda digirii isaanii Yuunivarsiitii Amboorraa xumuraniiru. Kana dura gosa barnootaa garaagaraa eegalanii adda kutaniiru. Biraanuu Gammachuun sababa hamma kana digirii xumuruuf isaan jalaa fudhate gaafateera. Digirii kan inni baradhe maanajimentiidhaan amma maanajimentiidhaan ikoonomiksiis barachuudhaaf galmaa'een ture. Qonnaa fi hikimnaa horiitiis galmaa'een ture. Seeras galmaa'een ture. Yeroo adda addaa galmaa'ee tani yookiin jalqabeen yookiin walakkaa ga'een itti dhiisaa ture. Amma alana garuu gammaadhaatti ba'ee maanajimentii dhumaa kanaatti gamba'ee maanajimentiidhaan jalqabee tani amma maanajimentiidhaan xumure digirii jalqaba. Fiildii garaagaraa galmooftanii takkarraa barattanii kan addaan kutaa turanii sababiin maali? Isaayyuu kan yeroo tokkootiin ala dhiibbaa mootummaatiin kan yeroo lamaa garuu hojiitu gargar na kuchisiise. Amma isa dhumaa kana waggaa 7 guutuu manni walitti aansee manidhaa ture. Kan badee waan hin qabu sundumaa kan hin dhabe isa waggaa 7 kanadha. Yeroo barattanii fixxan maa miirri addaa sinti dhagahameen jira?
calliseen dhokadhee innaan eebbifamuuf dallaa seenu barsiisaan tokko ibsaa mootummaan argee inni nafaana ka'ee feesbuukii irra oolchee isaan booda uummata keessatti miira addaa idda uume ani barachuun koo hamma kana warra kaaniif haamilee fiduunsaa waan guddaadha jedheen gammade. Akkuma agarte namni baay'ee waan gammade fakkaata. Ijoollee baay'ee waan haamilee horatte fakkaata. Anis immoo warruma na fuulduraarraan argatte waan akkasii kana. Lafa namni waan gaarii yaaduu hin dandeenyetti waan gaarii yaadanii lafa namni waan gaarii gochuu hin dandeenyetti waan gaarii godhanii. Waan hojjechaa turedha. Kan inni baay'ee natti ulfaate xinnoo dandeettii afaaniin qabu afaan Ingiliffaa kan hin danda'u malee kan hojjechaa turedha. Amma immoo gara fuulduraattis amma wanti kun fiixa ba'uttis iddanni fiixa ba'ees immoo wanti kun itti fufamuu qaba. Biyyi kun rakkoo ishii rakkoo siyaasaa fi rakkoo bulchiinsaati. Amma barnoota keessanii itti fufuuf karoora qabdu moo akkam yaaddu? Humna argatte amma atoo jijjiirradhutti dandeessan akka. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa xumurameera. Odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoroomoo.com mil'achuu dandeessu. Ammayyuu taanaan ture kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Boru walitti deebina. Halkan gaarii.